Studio Shantani Sadafa irraa isinii darba. Guyyaan irraa wixata onkoloolessa 18 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 8 bara 2014 kan isin keessummeessaa jiru Anbafqaaduu Morodaati. Gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Produusariin keenya kan qophii kana isiniin gahaa jiru Nugusuu Taammireeti. Amantoonni Musliimaa baga ayyaana Moolidaatiin isin ga'e jechuudhaan oduu har'aaf qabnu kan isin nutti himtu tujubeedha gara sittin isin dabarsa. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Kan sabaa himaa Itoophiyaa gama kaabaa to'atee jiru gareen riphee lolaa mootummaan Itoophiyaa wixataa har'a magaalaa Maqalee irratti samiirraan haleellaa geggeesse jechuun himate mootummaan garuu gabaasa sana ni haale. Televiziyoonni Tigraay kan mootummaan garee shororkeessaattiin jechuun moggaaseef ofiisa humna Tigraay jedhee of waamu TPLF'n to'atamu akka jedhetti haleellaan sun magaalaa Maqalee irratti kan geggeessame yoo ta'u siviilota hedduu galaafate jedheera. Hojjettoonni gargaarsaaf doktoroonni naannoo magaalattii irratti haleellaan geggeessameera jedhan. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasaa Tulluu haleellaan kamuun geggeeffamne jechuun haalan mootummaan Itoophiyaa maaliif kan inni magaalaa ofiisaa haleelu Maqaleen magaalaa Itoophiyaati jedhan. Reuters simannaa kana naannoo sana gaazexeessonni waan hin dhaqqabneef jecha dhuunfaan adda baasuu hin dandeenye. Naannoo Tigraay keessaa sababa beelaan kan ka'e guyyaa guyyaadhaan namoonni 10 waaltaalee eegumsa fayyaa keessatti lubbuun isaanii darbaa jira jechuudhaan waajjirri eegumsa fayyaa naannoo sanaa beeksisee jira. Waajjirichi itti dabaluudhaan sababa beelaan dhukkubsatanii gara waaltaa eegumsa fayyaa kanneen dhaqanis caasaan eegumsa fayyaa irra hedduun waan diigameef jecha tajaajila gahaa argataa jiran jechuun beeksise. Hospitaala Riferaalii Aayidar keessatti mucaa isaanii sababa beelaan dhukkubsatte kan wal'aansaaf geessaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise haati tokko wal waraansa sana keessa qabeenyaan isaanii saamamuusaaf hanqina nyaataan rakkataa jiraachuu dubbatan. Adda ምህረት Gabree jedhamu intala isaanii Maqdas Muluu jedhamtu kan umriin ishee waggaa 2 sababa hanqina nyaataan dhukkubsachuusee dubbatan. Adda ምህረት naannoo Tigraay zoonii gama bahaa aanaa Tsiraawoo Wambartaa ganda Qaheen jedhamtu keessa jiraatu. Sababa wal waraansa sanaan torbanneen 3 qe'ee isaanii dhiisanii ijoollee isaanii waliin bosona keessa ka turan ta'uu dubbatan. Gargaarsa midhaan nyaataas kan hin arganneef beeladaaleen isaanii qonnaaf itti gargaaraman illee loltootaan humnaan fudhatamanii qalaman jedhan. Ittaanaa itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo Tigraay Dr. Fireee Isaayyaas beelli yeroo ammaa Tigraayin mudatee jiru sadarkaa addunyaatti gargaarsa yeroo hatattamaa kan isa barbaachisu ta'uu dubbatan. Ijoollee hedduun sababa beelaan dhukkubsatanii gara waaltaalee eegumsa fayyaa tajaajila fayyaa kennaa ka jiranii innaa dhufan namoonni illee du'aa jiru jedhan jechuudhaan Mulgeetaa Tsibahaa Maqaleerraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministrii dhimma alaa United States gurraacha jalqabaa ka turan hoogganaan waraana duraanii Jeneraal Colin Powell umrii isaanii waggaa 84tti dhibee COVID-19 wal qabateen wixata har'aa du'aan boqotan. Maatiin isaanii Facebook irratti maxxansuudhaan du'a isaanii innaa beeksisan abbaa manaa gaariif nama jaalalaa abbaa akaakayyuuf lammii Ameerikaa guddaa dhabne jedhan. Maatiin isaanii akka jedhanitti Colin Powell talaalli vaayirasii koronaa guutummaan fudhataniiru. Hojjettoota mana yaalaa Walter Reed innaa guyyaa dhumaa isaanii kunuunsa gaarii isaan godhaniif illee ni galateeffanna jedhan. Powell bara 2001 hanga bara 2005 innaa bulchiinsa Riippaabilikaanticha George W. Bush dippiloomatii gameessa biyyattii turan. Kana dura Powell jeneraala olaanaa waraanaaf gadamooji waraanaa waggaa 35 hoogganaa Pentaagoon durataa hojjettootaa ta'uun bara 1983 hanga bara 1989tti innaa bulchiinsa President George H.W. Bush tajaajilaniiru. Gareen koolugaltoota Afrikaa yabala gommaatti gargaaramuun galaana Meeditiraaniyaan ce'uuf innaa yaalan xayyaarri xiqqoon tokko immoo dhundhuma 1000 ol fagaattee koolugaltoota Awurooppaa ga'uuf yaalan kana naanna'uun itti dhiyeenyaan to'ataa turte. Xayyaarattiin qabeenyaa dhaabbata Jarmanii kan mootummaa hin ta'inii taate kun naannoo galaanaatti dhiittaa mirga namaa koolugaltoota kana irratti raawwatamuuf innaasaan balaarra bu'an doonilee naannoo jiranitti ergaa dabarsiti. Akkasumas aangawoota iyyata koolugaltoota kana duraa qabuu dhiisuun dabalaa adeeme galmeessuuf ramadamte.
yeroo duumessaan marfame waaree booda baatee onkoloolessaa keessa kan ka'u bakakkaaf bubbee hamaan yabalaawwan nama humnaan ol fe'ate balaaf saaxila. Erga bara 2014 qabee Awurooppaa seenuu yaaluuf jecha namoota galaana Meeditiraaniyaan ce'uuf yaalan 23,000tu du'an yookaan as buuteen dhabame jechuudhaan jaarmiyaan koolugaltoota akka tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Balaan haa jiraatu iyyuu malee koolugaltoonni fi baqattoonni hedduun Liibiyaatti deebi'uurra Awurooppaatti ce'uu utuu yaalanii du'uu filatu. Doonii keessaa gad ba'anii waaltaalee keessa tursiisaman keessa yoo ta'an yeroo hedduu dararaa walirraan cinnetu irratti raawwatama. Ijoollee dabalatee gareen mishiinaroota Yuunaayitid Isteetsi 17 kashlabboota heetiin ukkaamsamanii butamuu ergaan sagalee gareen amantiin waraabamee ergameef waa'ee haala kanaa quba qabu beeksisee jira. Ministeerri gargaarsa kiristaanaa kan kutaa Ohaayoo keessa maadheffate ergaa dabarseen akka jedhatti kanneen ukkaamsamanii butaman 17 kun keellaa ijoollee haadhaaf abbaan irra hin jiraanne ijaaruu gargaaraa akka turan yoo ta'u innaa ukkaamsamanii butaman naannoo sana dhabamuu beeksisee jira. Ergaan daqiiqaa tokko sun namoonni akka waaqa kadhataniif ergaa ka dabarse yoo ta'u kashlabboonni kunillee akka qalbii jijjiirratan kadhannaa godhaa ka jedhu ture. Ergaan sun akka jedhutti daayirektarri ergama sanaaf maatiin isaanii akkasumas namni maqaan hin dhaamne tokko maadhee sana keessa kan turan yoo ta'u kanneen keellaa ijoolleen haadhaaf abbaan irra hin jiraanne daawwachuuf dhufan kabiroon ukkaamsamanii butaman. Daayirektarri ergama mishiinara sana aangawoota Yuunaayitid Isteetsi beeksisanii jiru. Dubbiimaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi illee aangawoonni gabaasa sana argataniiru jedhan. Nageenyi lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi biyyoota alaa jiranillee kan ministeerri dhimma alaa dursa guddaa kennuuf keessaati jechuudhaan dubbiimaan kun dubbatanii ibsatti dabalaa garuu hin kennine. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Galatoomitu jube hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasilee keenya har'aatti ceena. Guyyaa har'aa guutuu Itoophiyaatti ayyaanni dhaloota Nabiyyuu Muhammad waggaa 1496ffaan kabajamee ooleera. Sirna ayyaana magaalaa Finfinnee Masgiida Anwaar Guddichaatti kabajame irratti argamuudhaan pirezidaantiin mana maree musliimotaa Haji Umar Idris hordoftoota amantaa Islaamaatiif ergaa baga geessanii jedhu dabarsaniiru. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee Dr. Qana'aa Yaadataa hordoftoonni amantaa Islaamaa fakkeenya Nabiyyuu Muhammad faana bu'uu qabu jedhu. Tsahaay Daamxootu gabaasa kana qindeesse. Guyyaan dhaloota Nabiyyuu Muhammad waggaa 1496ffaan masjiida guddicha Anwaar magaalaa Finfinneetti argamutti sirnoota garaa garaatiin har'a kabajamee ooleera. Ayyaana kanarratti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hordoftoonni amantaa Islaamaa argamaniiru. Ergaa baga geessanii kan dabarsan pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Muftii Haji Umar Idris Nabiyyuu Muhammad dura bu'aa guddaa fi fakkeenya gaarii ta'an waan ta'eef faana isaan dha'uudhaan tokkummaaf nageenya biyya keenyaa haa tiksinuu jechuun hojii Nabiyyuu Muhammad raawwachaa turan ibsaniiru. ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአንድነት ነብይ ናቸው። ነብይን ኬኛ ነብይ ነገኛቲ መዲና ዳገረ መካ ይሮዴመን አመንታ አዳዳቱ ሳንቁነሜ ከነና አመንታ ይሁዲ ወርዶፈን ከን ኦርቶዶክስ ታኒስ ኢሳሙ ደተኒ ጅሩ ከነና አመንታ ካቶሊክ ወርዶፈኒስ ኢሳሙ ደተኒ ጅሩ ከዋቀ ቶልፈማ ይወደተመን ይሰከሱማ ከኔ ወጋ ይበቱኮፍ ዲግደማ ወሎላ ቱራኒስ ኢሳሙ ደተኒ ጅሩ ነብይ መሐመድ ወሬን ኢሳሙ ደተን ከናን አከሰደን አመንታ ኪሰን ቀበዳቲ ወለጀቻ ፊ ወልበሌሱ ኢሳ ቶኩማ ኪሰኒጋ ነገኘ ብየ ኪሰኒ ትክሳ ቶኩማ ኪኘስ ሀከበጅን ነገኘ ኬኛ ያይግኑ ብየ ኬኛ ሚሶምስን ደቹን የሩጀል ቀባቲፍ ቶኩማፍ ሚሶመ ከኑንዴሰን ከነዱኛፍ ራብሰን
Nabiyyi Muhammadidha. Hoogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa gama isaaniitiin hawaasni musliimaa hojii gaarii Nabiyyi Muhammadii fi fakkeenyummaa isaanii hordofuu qabaa jechuun ibsanii. በሃይማኖት መቻቻል፣ መከባበር፣ መዋደድ amantaan wal danda'uu wal kabajuuf wal jaallachuun